ulfaata jabaadhaa isiniin jechumaa hanqanuman galata baga jiraattan baga injifattan baga milkooytan baga rabbiin isin injifachiis baga rabbiin isin injifachiisa jeetin arraf hanqanuman ja wanni kune galatooma ulfaadhaa jabaadhaa isiniin jechaatin warra biyya tanarratti wareegama qaalii kafaltan hundi keessan baga gammaddani Itoophiyaan hundinuu baga gammaddan isiniin jechaadhaatin rabbiin warra seenaa bira dacha'an dalagu rabbiin murna kana tiima abiyyi kana rabbi nuuf haa godhu isiniin jechaatin eebisa biyya tanaa fi ijoollee arra biyya hoogganaa jirtu eebisa isiniin jechaatin gara biraatiin mooyyuma takkatti waliin cafayn dhiyeenya kana Oromiyaa naannoo Wallaggaatti buqqaatii fi dhumaatii ummata Oromoo Wallaggaa hedduudha lallabama hedduudha iyya wayya arra qofa arra maltu nuuf haareete waggaa torban kana ummanni Wallaggaa dhumaa jira arra maltu haareete nuti jecha gabaabaadhaan Oromoo dhumaa jirta wareegama qaalii barbaachisu kafalaa kaduu awwaallachaa sirratti xiyyeeffatame adeeminsa diinaatu sirratti dalagaa jira ergama diinaa sirratti dalagamaa jira Oromoo as garagaltee mootummaa biyya bulchuutiin ijoollee biyya bulchuutu waliin dhabin jechaatiin kasirraa du'e awwaallachaa galma kee fuula dura deem siin jee jechuudha. Humnatee jaarradhu sadarkaa milishaa naannoo Oromiyaatti poolisiitti raayyaa ittisa biyyaatti humnatee qindeeffadhu qaabsooteetti fufi. If duuba sin deebisin dhumaatiin namaan narraa du'een qabeenyaan saamamen manaan narra gubateen gattee iseechuma booyuun fafa imaammata keeti qaceeli asi cabsanii si hambisuudhaaf sirra karoorfame kasirra dalagaa jiru diina kee kakalee isaati fira fakkaatees diinni sirra bobbahaa jira Oromootii yetti fufta dhumaatii arra sirra deemaa jirtu qofan laalin if duuba sin deebisin jechaatiin ture jechuudha waggaa torban arraatiis akka ati mootummaa tanarratti duultuufis mootummaa kana tokkana godhe jaaniiti waan fi dalagan waan fi dalaysiisan qabeenyaan sirra gargaaranii fannoo fi shanees warri ala kana afaan deddeeratu kun sirra gargaare qabeenya isaaniitiin si ficcisiisaa jiranii maali kana waggaa torban arraasitti himaan jiru gaafa nama Oromoo tokko akka nama ashiitaa boqqolloo waaduutti ibidda gara gaggalchanii waadan fannoon sun nama Oromoo tokko Wallagga keessatti ibidda waadu kadira dhaabbatu mul'is abookam naguma maal godhaa mul'is Oromoo kun bakka namni Oromoodhaa tokko fannoodhaan ibidda keessatti akka ashiitaa boqqolloo waadamu mul'is maal achii godhaa yoo dhageeffatte viidiyoo san sagalee mul'is abookam jechuu keessa jira. Yeroo hedduun irra deddeebi'ee viidiyoo san irra deddeebi'ee dhageeffadhu siin jechaa ture. Maal mul'isa Oromoo achii godha? Gaafa mataa muranii muka fannisanii deemaniinis wajjuma jiran bakkayyutti wajji jiran dhumaatii uummataa Harargeedhaa kan dheengaddaa Wallaggaa kanatti akkasitti namni dhume san wajji jiran kunoo irraa fagoo miti uummataatu hima akka irraa fagoo hin ta'in. Nama 600 ol kan murna bilisummaa Oromoo ifinju nama 600 olitu toora san ture maadirmatanii yoo diina Oromoo ta'uu beekan maaliif kadhumaa jiru Oromoodha jechuu yoo beekan kan bilisa baasuu barbaadan kan dhaabbataniif kan mirga isaa tiisuu barbaadan yoo Oromoo ta'e maandirmatiniif ummata saniif maandirmatiniif achi jiran ollaasan ka himatu arraa'u ummata fagoon jiranii yeruma akka dhumnu tanaan kun achi jiranii arra deengadda dhumaatii ummata Harargeedhaa tan Wallaggaa bahaatti kana dhumantan Oromoof bilisa baasanii gaachana keeti gaachanni kee si garaboo gaachanni kee rabbi akkanaani diinni si fixaa jiru kabiraan jiru diinni suma kanuma bilisaan si baasa juusiin jeesitti himaa jira jechuudha. Waliif gallee tana nuti waggaa meeqa dura jarri tokkumaa Oromoodhaan jechaa baane jarri tokko Joohar mataa isaarraa eegali Oromoo tokko jarri tokko siin jenne jechuudha. Kan cabsuu barbaadan Oromoodha.
isni taaso ine yechu kanabu oromoon arras wal farakatti guyyaa tokko shaneen guyyaa tokko fannoon tu wallagga keeysaa kaambii sadi taleenjii waraanaa taqubsumaa qabdi jennee sitti haasawaa baane eeysi jirta hogga akkana jennee haasawaa oollu hunda fannoon Gondarii dhufte ta Goojjaamii dhufte hin jirtuu siin jennee sitti haasawaa baane duuba nuti mataan kun yoo xaasaa si ta'e eenyu maal siif goona maal siif goona dhaamsi keenya tokkichaan qofti mootummaa keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis Abdiisaadhaatiin ummata kanaaf dirmadhu ummata kana baraari jechuu qofa bakka dadhabdatti raayyaa makalaqiyaa biyyatti iyyaddu ummata kana baraari nagaya isaanii tiisi qofa jenna Shimallis nuti waan bira waan jennu takkallee hin qabnu itti jiranis nuti jechuudhaaf miti nuti isaan dirqineeti miti itti jiran haga tabaroo isaanii itti jiran eenyu maaliif ummata Oromootiin dubbanne sheekotiin takka abbootiin gadaa warra numaa abbootii amantaadhaa arrabsuu fi xiqqeessuu dhufe maal siif gooti abbootiin amantaa maal akka sii gootu barbaadda maal sii gooti qawwee fudhattee sii loltimu mootummaa dura dhaabbattee mootummaan loltee mootummaa wal dabdimu mootummaa wajji dhaabbatteeti qaama shiftaa gargaartee yookaan qaama shiftaa san mootummaa wajji dhaabbattee sana baartimu mee maal akka ati dhumaatii dafeeta akka abbootiin amantaatun hin jiraanne barbaadda maal siif gooti qawwee fudhattee sii lolti sheekotiin tun abbootiin amantaatun maal siif gooti maal ta'a jettaani mootummaa abaara jettaani maaliif abaaruun barbaachise maa abaaran warra ulamaa'ii rabbiin kabaje warra kabajaan jiraatu ummata isaatiif jiraatu biyyaaf jiraatu maal barbaadda kilaashitti hidhuu feetaa mootummatti akka mootummaan baate akka eenyu ulamaa'itti kilaashiiteeti haa mootummaa tana dhawaa jechuun barbaadde maal dubbaddaa jettaani mee maal akka dubbatan akkaati barbaaddu naan gallee bar jireenya isaaniitiin feene ati jireenya ulamaa'ii tanaatiin feene moo kabajaa ulamaa'ii tanaatu si gube kabajaa abbootii amantaa tanaas si gube kabajaa ulfina abbootii gadaatu si gube maal ta'a jettaan qawwee fudhaa waraanaa mootummaa dura dhaabbadhaa jettaani itti gaafatamta ummata ifii fixaa jirtu ficcisiisaa jirtu guyyaan rabbiin ni dhufa itti gaafatamta hangas qofa beekadhu taayi abbootii amantaarraa taayi abbootii amantaa xiqqeessuu salphisuurraa taayi si wayyaa taayi if beeytaa taayi callifneetuma warra abbootii amantaa dabree dangaa malee abbootii amantaallee salphisu xiqqeessu laalaa jirra jechuuti nuti ummata akkanaati akka Oromootti maa dhugaan dubbanne moo maa haqan dubbanne maal abbootii amantaatii fi abbootii gadaatiin maal godhaa jira waraana ta'a deemaa lolaa jennaammoo mootummaa dalay wajji jirtan tana arrabsaati xiqqaadhaa jechuu barbaaddanii akkattuu mootummaan tun waa sadii hin dararamtee jirti mootummaan tun qaama sadiin qaamni mootummaa tana arraa miti wagguma torban arraan tanaatu qaama afur mootummaan tun qaama afurraa ijaaramtee jirti mootummaan Itoophiyaa irra jirtu tun qaama afur na hubadhu qaamni tokko qaama badhaadhinaa qaama bilisiqinnaa haqulqullummaan haqaan walqixaa quxumitti biyya tanaaf ummata kanaaf hojjenna ummata kana gargaarra biyya tana jiraachifna ummata kana jiraachifna je haqaan walqixaa quxumitti sablammoota Itoophiyaa laalle mirga ummata kanaa kabanyee kabaysiifne biyya tana eega carraan nutti kenname bulchinsaaf carraan nutti kenname haqaan biyya tana bulchina warraju kuni badhaadhina dhugaadhaa bilisiginnaa dhugaadhaati warra haqaati haqaan biyya tana bulchina juusan akka muummicha ministeraati
warra adde addaanich adde caaltuu isaanii fa'a dubartoota keenya ciccimoo jajjaboosan akka Shimallis Abdiisaa fa'a feetu jaalatta feetu jibbita akka Shimallis fa'a biyya tana diigamarraa hambifna ni baraarra Oromotti maqaa goona warra jiru karaan Itoophiyaan diigan Oromiyaa keessa ba'a itti cufna takkallee warra jiru jechuudha. qaamni sadaffaadha qaamni sadii kabiraa kabiyya tana diinaju sun kami qaama faannoo mootummaa tana keessa qaama faannoo qaama shanee qaama kaafaa'oo mootummaa tana keessa jira kaleessa garaa bal'ataniiti koottaa biyya tana walumaan kalee wareegama rakkafalle sakrifaayisii kafalle koottaa boo biyya tana dandeettiif beekumsa qabdaniin qarooma qabdaniin arra tabaroon nu harka dhufte koottaa biyya tana tartiiba goone biyya tanaaf hujii olaantuu hojjenna koottaa jechuudhaan nama kale isa gara bal'inaan duuda bal'inaan mata bal'inaan yaamanii ifitti naqan faannoon raayis Oromoo keessaayis Somaalee keessaayis namoota fedhii garagaraa qabu hadiigmee biyya tanaa yaadu kan bolola mataafii qabu akeekaa fi karoora mataafii qabu kan akkamitti uummataa fi mootummaa tana jidduu seennee waliin dhoynee biyya tana diin qabeenya biyya tanaa akkamiin saamna warra jiru gariin isaanii sadarkaa hooggansaarra jiran namnummaan akkaan rakkate warra paartii badhaadhinaa kan warra badhaadhinaa qulqulluudha akkaan rakkate mootummaa tana keessatti qaama afuri qaama badhaadhinaa qaama shanee qaama kaafaa'oo qaama faannootiin siin jedhe qaama ONLF kabiraa gara Somaaleetiinis qaama warra ONLF qaama shani ji'ati naannoo hunda keessatti